Ayana bagageessanii gammachuu kuni keessanii. Bagageessan bulchiinsa aanaa Boosat aanaalee godina Shawaa Bahaa keessaa tokko kan taate aanaan Boosat baga ayyaana waggaa bara haaraa 2016tiin nagaan isin gahe jetti. Ummata biyya keenya ummata Itoophiyaa maraan baga bara haaraa bara 2016tiin isin gahe jecha barri kunis bara jaalalaa kan misoomaa kan araaraa akka isaaniif ta'u hawaaf. Ayana bagageessanii. Aanaan Boosat gandoota baadiyyaa 31 gandoota magaalaa 4 fi gandoota dhaabbilee misooma qonnaa 5 caaseffamtee magaalaa Adaamaarraa kiiloomeetira 25 fagaattee daandii guddaa gara baha biyyattii geessu irratti argamti. Ayana bagageessanii. Aanaan Boosat horsiisaa fi furdina beeyladaaf qilleensa mijataa qabaachuu, lafa qonnaa diriiraa bonaa ganna misoomuu danda'uu fi bishaan gahaa qabaachuun akkasumas daandiin konkolaataa fi sararri baaburaa gara baha biyyattii geessu aanaa Boosat keessa qaxxaamuree darbu giddugalli ce'umsa baadiyyaa magaalaa Olancitii aanattii investimentiif filatamtuu ishee taasisa. Ayana bagageessanii. Bara kanas inisheetivii qonna atoo boonsituu boloqqee qamadii fi boqqoolloo irratti xiyyeeffachuun fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jirra. Kottaa waliin taanee aanaa Boosat haa misoomsinu. Ayyaana gaarii bulchiinsa aanaa Boosat. Ayana bagageessanii gammachuu kuni keessanii.